من ضمن مرمى أهداف الصواريخ الإيرانية. لماذا التصعيد التدريجي رولا؟ لأن ما يجري الحديث عنه هنا في طهران بأن هناك كانت يعني الضربة الإسرائيلية مع أهداف الصواريخ الإيرانية. لماذا التصعيد التدريجي رولا؟ لأن ما يجري الحديث عنه هنا الله خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه وأرواح طيبة. ذهب إلى رامات جان مباشرة شرق تل أبيب. من هناك ينضم إلينا مراسل التلفزيون العروخ الذي سقط على هذا المبنى سقط في الموجة الأولى. المشهد العسكري المتصاعد مع المواجهة، ولكن في تقديري بأن إسرائيل ستكون أمام ضرب هذه المدينة، وهي عمليا لا يعني من يعرف المنطقة لا يوجد فرق يعني لكنه ينشر هذه الصورة. هل ميسائيلو تل أبيب الرتي روبا بولي في يروسالم يا بوفتا غدار غما بنجامين نيتانياهو منستروتا رتميدا غرغدا دقابسيسو اچتي وان تل أبيب بهانا دنيا رتي دنگلو رترغمن وجري غدان موسى ديف كول انتليجنسي يودوتا سيونوتا كالين سغلغلا غمون اساني بيبتنا بولاوان قوفتي نيتانياهو ارغمن اججني راماتي ترغمو درن نيباتيم هايفاف الاتينيس بربدسو ايران اچتيم بولانيتما غديبو ترغمن لولتوني مكانايزدي اداف اجاجا كول انتليجنسي ديغدامي جا اجيفاماني تيجرون سيفيلوني سغلتامي افور هانغاماتي مداوف كانين كودتوربا دو تل أبيب بيكسيف تيجرتين تياري غودان F-35 الدنيا رت امريكان تيلبي دهاتو همنك اللينسا إيرانوتاتين بربدائي بايليتيوان لما دوبرتوتا harka Iraanitti argamu yoo diqqaate kutaa magaalaa Asfaaniif kan biraattis haloo fudhachuun miidhaa dhaqqabsiiste Israa'elis miidiyaaleen gabaasaa jiru. Ayatullah Sayyid Ali Al-Khameneidha biyyi tsiyoonota yeroon itti jimbilfattaniif caccabdan amma dogongora raayyaa ittisa keenyaaf akkasumas odeeffannoo keessoo dhabuu Iraanotaatiin kan ka'e miidhaan sun dhaqqabu siman namoonni 100 ol caasawwan kalees kol intelligensii qondaaltota Iraan diroonota kutaa Iraan keessaa ka'aniin hanga Jeneraal Muhammad Bahagaariif saayintistoota nikilerii Iraanitti dhuman hundi isaanii to'atamaniiti jiru. Haleellaan humna qilleensa air defense jedhamu kutaawwan Iraan hundarraa qolachuu itti fufee jira. Galgala kana miisaa'iloota bakakkaa Ameerikaanis ta'ee Firaansiif shariikonni isaaniif irra qabuun dandeenyeen dhidhimuu jirtan jedhan Ayatullah Ali Al-Khamenei maqaa rabbii guddaa tokkochaatiin kakadhe biyyi tsiyoonota yeroo kamiyyuu caala har'a irree Iraan arguuf jirtan jechuun dhagama. Akka keessa beektonni fi miidiyaan politikoo jedhu maxxansetti Israa'el kaleessa maadhee diimoonaa nikileriin isii haleelamuudha himaatii jiran. Associated Press keessa beektota Tel Aviv iyyaafadhe jechuun gabaasni Arabiyaa Associated Press wabeeffate diimoonaa buufanni guddaan raadaariif kola intelligensii hanga Iron Domeif Siidoomitti caccabeen jira. Saayiran alarmiin duran wacuun magaalaa Tel Aviv barbadeessaa buluuf gurra duuchaa bulu hundi gubateeti jira. Buufanni Haifaatti argamu kan ajaja Muusaadis barbadaa'e Tel Aviv dirree hin fakkaattu jedha Middle East Monitor. Manni Benjamin Netanyahuuf ajaja raayyaa ittisa Israa'el kaat garmalee kan haleelame ta'uun himamee jira. Hanga ammaatti akka Al-Arabii TV'n jedhetti maaltu du'eef maatiiwwan kanarraa kan jedhu wanti addaan baafatneef Israa'el daandiiwwan keessattuu gura miidiyaa taasisuu wal qabsiiseet odeeffannoon Tel Aviv bahan hagoo ta'us Brigadiin Mujaahidoota Filisxeemonni aanan dhuguuf gammachuurraa fanxasiyyaa ibsachuurratti jiran. Hawtiin Yamanoota Hypersoonikii Qaadir jedhamuun kutaa eelaatiin haleelee jiran. Hizbollaan droonotaa fi miisaa'ilotaan galgala kana eeggadhaa jechuun Tel Aviviif beellame. France, UK fi Jarmaniin ammoo daboo bahuudhaaf wixxifachuurratti argama. Ajajaan raayyaa ittisaa Haarooni Jeneraal Muhammad Bahagarii bakka bu'anii Abdurrahiim Muusaa fi tarkaanfii biyyi tsiyoonota fudhatteef gootowwan keenya dhabaniif marsaan afur walitti aansee galgala kanarra Tel Avivin adabee likkii isii galcha izni rabbiitiin jechuun dhagame. Ministeerri damee alaa Iraan Sayyid Abbas Araghchi Jordan diroonota Iraan kaleessa Israa'el wajjin haloo baateen qilleensa irratti dhaamteef
haleellaa qaama jalqabaa akka taatus akeekkachiisuun himameen guyyaa borii dilbata waliigalteen dhimma nikileera Iraan haquu beeksiftee jirti. Doonaald Tiraamp nuti harka daboo Israa'eliif baaneen jiru waan taateef maadhee waraanaaf qoonsilaa Ameerikaa tokko akka hin tuqne jechuun akeekkachiisan. Chaayinaa akkasumas Istooniyaa fi Raashiyaa tarka dabalatee mirga firraa qolachuudha sirrii jirti Iraan jechuun Iraan deeggaran. إسرائيلية تقول بأن الهجوم استهدف مواقع في طهران وفي نطنز وفي كرم شاهر كما أشارت الإذاعة الإسرائيلية. سأعود إلى عسكرية رفيعة أو المنشآت التي استهدفت حتى الساعة. نعم لا شك حقيقة نحن نتكلم عن ضربة أولية الآن لإيران، وهذه الضربة شملت مواقع متعددة. يعني إذا جئنا إلى الأهداف التي ضربت نستطيع أن نقول هي بالإضافة إلى التي توفرت إليها في تنفيذ هذه الضربة. الأمر الآخر بأن المقر أصوات الانفجارات والاعتراضات أيضا. عمر، ماذا في التفاصيل لديك؟ الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. jalqabni faaruu rabbii guddaatiin haa ta'u ummanni Iraan bal'aan baga dandamattan baga haftan ummanni qaalii fi warqiin keenya gocha tsiyoononni faashistoonni raawwataniif dogongora keessoo keenya ta'een hammamillee jajjaboota beektota qondaaltota akka ijaatti ilaallu dhabnus gaddinus harka tsiyoonotaa cabsuuf jirra. Irra deddeebineetiin himaatis turre nun tuqina jechaanii turre kan isaan barbaadan Iraan jimbiilfattee harka isaaniitti galtudha. Kun ammoo gonkumaa hin danda'u. Nuti Iraanonni eenyu akka ta'e akka arguu jiran jala murreet itti himuu qabna. Foffolata Israa'elis taate warri dhiyaa taasisaa jiranii fi miidhaa har'a gootawwan keenya saayintistoota nikileera keenya irratti ajjecha raawwataniif qondaaltota jajjaboo barootaaf Iraan akka ijaatti ilaaltuuf yeroo kamiyyuu caala deebiin keenya ni ulfaata. Kabajamaaf jaalatamaa ummanni Iraan raayyaa ittisa biyyoolessaa Iraan cina akka dhaabbatanii fi wareegamni qaqqaaliin kanaan booda kaffalamu kallattiidhaan akkuma isin beektan barootaaf cunqursaaf dhiibbaa qoqqobbii jalatti nu darbani. Kana cabsuun dirqama. Biyya warqii qabnu kana waliin qabna. Seenaa qabna. Dhugaas qabna. Isaan kan barbaadan amantiin nu cabsuudha. Dhugaa dubbachuuf gocha Filisxeemota irratti raawwateef Israa'el gatii kafalti. Gocha Iraanota irratti raawwattes gatii kafalti. Waraana itti seenan akka itti seenaniin ofii isaaniitii dhaamsu. Nuti ammoo tarkaanfii barbaachisaa ta'eef deebii gahaa dhaabbatan qabneef hin daangeffamne akka fudhannu hawaasni addunyaas beekuu qaba. Tokkummaan rabbii keenya ammas irreen ummata keenyas tokkummaa keenya haa ta'u jabaadha jedhan Sayyid Ali Al-Kamini. کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنن که باید در مقابل الواضح بعد إذا كان هذا الموقع هو أحد المواقع في داخل مدينة تل أبيب أم في رمات جان حيث أعلنت. سأبدأ معك بالإشارة إلى مجموعة من الأخبار العاجلة التي كانت ترد على مباشرة شرق تل أبيب. من هناك ينضم إلينا مراسل التلفزيون الصاروخ الذي سقط على هذا المبنى سقط في الموجة الأولى. في هذا المبنى عرف الإسرائيليين Sambata waxabajjii 14 akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo waayitawaa baa gidduu galeessaa waraana Israa'elii fi Iraan gidduutti ka'eef birgeediin Alaksaa Hizbollaaf hawtiin tarkaanfiiwwan garaagaraa Israa'eliin naannessee eegaluu maddeen miidiyaalee idil addunyaa gabaasan. Waajjirri inteleejensii guddaan Muusaad waajjirri muummee ministeerota Benjamin Netanyahu akkasumas diimonatti kan argamu buufanni nikileerii Israa'el haleelamuudha Associated Press yoo gabaasu haleellaa jimaata halkan bariidha Israa'el fudhatteen seenaa keessatti xiyyaara Ameerikaa F-35 biyyi tokkoon haleelin
jeettiiwwan lama Iraaniin haleelamanii paayiletonni reeffa wajjin Iraan harka jiraachuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan. Haleellaan marsaa lammaffaa gootawwan keenya dhabneef jedhu har'a galgala akka itti fufu Sayyid Ali Khamenei beeksisaniiti jiru. Ajajaan raayyaa ittisa biyyattiidha tarkaanfiin Israa'el irratti fudhannu dhaabbata hin qabu jechuun diroonota 200 fi misaayilonni 400 mataa ishee Tel Aviv gubbaatti akka roobu himuu dhagahamee jira. Firaans, Jarmanii fi akkasumas Ingiliz yoo akeekkachiisan Ameerikaas ta'e Firaansiif qaamni kamiyyuu ni gidduu seenne taanan kan eeggatu ulee Iraanotaati jedhan Ayatullah Ali Al-Khamenei. Tarkaanfiin kaleessaa Tel Aviv kutaa Yerusaalem irratti fudhatame Israa'el hangamillee haluuf yaaltu teeknoloojiin Air Defense kan Ameerikaa Aerosiriif Iron Doomin isaanii barbadaahuu miidiyaaleen gabaasan. Gabaasni poolitikoon baasee Israa'el garmalee miidhamuu fi buufanni waraanaa guddaan maadhee Muusaadiif intelijensiin Iraanota keessatti qubate hedduuwwan isaanii loltoota Israa'el Iraan keessa seenan jedhaman wajjin qabamuu taareen beeksiftee jirti. Tarkaanfiin Israa'el irratti fudhatamu kan kaleessaa jalqabbiidha. Har'a immoo tarkaanfii cimaa ta'e shariikonni isaanii arguu danda'an ifaan ifatti fudhanna jechuun raayyaan ittisaa Riippaabilikii Islaamaa qophaahuun dhagame. Mi'a mootummoota gamtoomanii tarkaanfii kana biyyoonni lameen tasgabbiidhaan akka ilaalan kan jedhu Iraan hanga dimoonaan barbadaa'uuf waajjirri Muusaad guutummaatti Tel Aviv keessaa ka'utti hara galfiin qabu jechuun Benjamin Netanyahuun kaleessa galgala gara Giriik imaluu isaanii miidiyaaleen ragaa bahuutti jiru. Tarkaanfii baa giddu galeessaa kanaan yoo diqqaate qondaaltota gurguddoo 20tti lakkaman saayintistoota isheetiin kan dhabde eenyullee nan dhaabu jechuu Iraan beeksiftee jirti. Haleellaa ibsa ganama kana Benjamin Netanyahu baaseen Riippaabilikiin Islaamaa hanga duwwaa taatutti haleeluudhaaf qophii jedhanis Pireezidaant Doonaald Tiraamp maadhee waraana baa giddu galeessaa kan Ameerikaa irratti waraanni tokko akka hin fudhatamne yookiin kallattiin Iraanii walitti seenna kan jedhu misaayilota kaleessa galgala Iraan dhukaafte hedduu isaanii kan qilleensa irratti dhaabuuf yaale Ameerikaa ta'uu wal qabsiise. Buufata waraanaaf qoonsilaa Ameerikaa irrattis tarkaanfiin akka fudhatu Riippaabilikiin Islaamaa beeksiftee jirti. Gamoowwan dhedheeroon Tel Aviv akkasitti kaleessa namni dhiichisaa fi ture hundi isaanii caccabanii burkutaa'aniitiin jiru. Riippaabilikiin Islaamaa haayiparsoonikiif meeshaa adda ta'een Tel Aviv irratti fayyadamna jechuu Al-Arabii TV'n gabaasee jira. Haleellaa Gaazaa irratti fudhatamaa jiruu fi duula Al-Aqsaa jedhuun banna kan jedhan Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei ibsisan ganama kana baasan Ameerikaaf warra dhiyaa shororkeessuttu himama. Tarkaanfii kana wal qabsisee diroonota keenya qilleensa irratti kan dhaamsite Joordaanis haleellaa keenya keessaa qaama jalqabaatii jechuu ministeerri damee alaa Iraan Sayyid Abbaas Araakchi beeksani. Birgeediin Al-Aqsaa kutaa kaaba Israa'el irratti haleellaa misaayilotaa fi akkasumas rookeetti raawwate. Israa'el tarkaanfiiwwan baa giddu galeessaa keessatti mootuma barbaadduuf irreen isii yeroo cabsan amma jechuu Abu Ubeydaan toora telegiraamii isaan irratti maxxansaniiti jiru. Ansaaronni Yamanii haayiparsoonikii Falasxiin lammaffaa jedhuun kutaa Ashdood haleeluun milkaa'aniiti jiru. Hizboollaan tarkaanfii Iraan irratti fudhatameef qondaaltota waraanaa barbadeesseef har'a gatii kaffaltan qophaahaa jechuun Israa'el akeekkachiisan. Ajajaan waraanaa Israa'el tarkaanfii Iraan fudhatteef deebii gahaa yeroon itti kenninu amma jedhanis Israa'el kaleessa galgala koola intelijensii Muusaad waajjirri dookumentiif sanadiin beekamu hundi hidhimeeti jira. Dirreen xiyyaara Beengoriyoo fi Nebaatim haleelamee jira. Allahu Akbar. Allahumma nasra. Allahumma jabra. الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال ضد صينية مقتل قائد القوات المسلحة. هذه الصور التي نتابعها على شاشة التلفزيون العربية. الضربة الافتتاحية على إيران أصابت القيادة العليا وعلماء بارزين يعملون على تطوير قنابل نووية. ضربة افتتاحية